Akka fuunee ashamaa hordoftoota keenya qaqqaalii kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jirtan nageenyi keenya jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha kun milkoo intarteementiidha. Chaanalaa isin jaallattan chaanalaa oduu fi odeeffannoo bashannansiisaa isin barsiisudha. Egaan chaanalii yuutuubii milkoo intarteementii bifa haarawaan karaa istaadiyoo irraati oduuf odeeffannoo kallattiidhaan isin biraan ga'uuf qo'al dureewwan hunda xumuree qophii ta'eetii jira. Kanaaf egaan namoonni chaanala yuutuubii keenyaaf haaraa taatan chaanala yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa. Dabalataan egaan oduuf odeeffannoo keenya karaa pilaatfoormota feesbuukii, inistaagiraamii fi tiiktookiitiinis kan isin biraan geenyu ta'a. Maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Nu hordofaa isin jenna. Galatooma horaa bulaa deebana kun milkoo intarteementiidha.